Jala bultii jijjiirama bara 2018 sana wantoota qabsoo Oromoo galmaan ga'uufis ta'ee Itoophiyaa gara dimokiraasiitti ceesisuuf gufuu ta'uu malan jedhee shakkaa ture keessaa tokko akkaataa murni aangoo qabatee jaarmiyaalee qabsoo hidhannoon qabsaa'aa turan itti keessummeessudha. Yeroo sanatti jaarmiyaaleen qabsoo hidhannoo Adda Bilisummaa Oromoo, Adda Bilisa Baasaa Uummata Ogaadenii fi Gimboot Sabaat biyya Eertiraa mandheeffatanii turan. Jaarmiyaaleen kun dirreen siyaasaa bal'achuu amansiifamanii qabsoo hidhannoo dhiisanii biyyatti deebi'anii siyaasaa karaa nagaa keessatti hirmaachuun ce'umsa yaadameef dhimma murteessaa ture. Dhimmi kun qabsoo Oromootiif daran barbaachisaa ture. Akkuma gubbaatti kaa'ame jijjiirama dhufe lafa qabsiifnee sirna siyaasaa uummanni Oromoo fi saboonni biroo irraa fayyadaman ijaaruuf siyaasni Oromoo diddaa irraa gara bulchiinsaatti jijjiiramuu qaba. Humni qabsoo hidhannootiin falmaa ture karaa siyaasaa nagaatti fidamuu baatee lolli itti fufnaan siyaasa diddaa keessaa bahuun ni rakkisa. Kanaafuu siyaasa Oromoo diddaa irraa gara bulchiinsaatti ceesisuuf mootummaa fi humnoota hidhatan walitti araarsuun barbaachisaa ture. Akkasumas Adda Bilisummaa Oromoo fi OPDO'n yeroo dheeraaf hariiroo diinummaa qabaachaa waan turaniif araaraan walitti fayyanii waliin deemuu baannaan jeequmsi mooraa Oromoo keessatti babal'achuun ce'umsa gufachiisa. Keessattuu yeroo murni Oromoo aangoo qabatetti jaarmiyaan hidhatee isaan lolu jiraannaan humna Oromoo facaasa. Biyyis gara siyaasa waraanaatti deebi'uun dirreen siyaasaa dhiphatee sirna abbaa irree haaraaf karaa saaqaa yookiin ammoo wal waraansa biyya diiguu danda'u dhaqqabsiisuu mala sodaa jedhuun qaban ture. Toora jijjiiramni dhufuu hedu san sochii waraana bilisummaa Oromoo naannawa Qeellam Wallaggaatti babal'achaa jiraachuu waan hin quba qabuuf saffisaan araarri bu'uu baannaan rakkoo akka uumu sodaadheen ture. Jijjiiramni dhufee Abiyyi Ahmed akkuma aangoo qabateen qondaalota mootummaa guyyaarraa qunnamuudhaan saffisaan hooggansa Adda Bilisummaa Oromoo waliin mari'atanii waliigaltee uumanii biyyatti akka galchan wawwaachaan ture. Qondaalota waraanaa fi nageenyaa Jeneraal Saaraa Mokonnan, Jeneraal Biraanuu Juulaa, Jeneraal Adam Muhammed, dhaabbata odeeffannoo fi nageenyaa fi Zeenuu Jamaal poolisii federaalaatti bilbiluudhaan jeequmsi lixa Oromiyaa akka hin babal'anneef of eeggannoon akka godhamu gaafachaan ture. Kanaaf ammoo hooggansa Adda Bilisummaa Oromoo Asmaraa jiruu fi ajajoota waraana bilisummaa Oromoo dirree jiran qunnamuun qaama nageenya mootummaa waliin akka walitti hin buune akka godhan haala mijeessuu yaalaan ture. Gama hooggansa sivilii irraa ammoo Abbaa Duulaa Gammadaa, Warqinaa Gabayyoo fi Biraanuu Tsaggaayee yeroo san abbaa alangaa federaalaa kan ture qunnamuun osoo jeequmsi lixatti eegale daran hammaatee hin babal'anne hooggansa Adda Bilisummaa Oromoo waliin waliigalteerra ga'anii biyyatti akka galchan gaafachaan ture. Addisuu Araggaa Ameerikaa yeroo dhufettis akka carraa Baqqalaa Garbaas achi waan tureef dhimma kanarratti bal'inaan mari'anne. Addisuunis gaafa biyyatti galee hooggansa mootummaa biroo mari'achiisee saffisaan furmaata akka barbaadan waadaa gale. Akkuma boqonnaa darbe keessatti himame gaafa Abiyyi faa Minisootaa dhufanis dhimmi ijoon irratti haasofne kanuma ture. Abiyyi san dura yeroo Eertiraa dhaqee obbo Daawud Ibsaa arguu fi waliin mari'achuu na yaadachiise. Waliigalteen Adda Bilisummaa Oromoo waliin godhamu yeroo gabaabaatti akka goolabamus na abdachiise. Lammaa fi Warqinaan dirqama akka fudhatanis achumatti ajaje. Dhiibbaa kana warra Adda Bilisummaa Oromoo irrattis godhaan ture. Obbo Ibsaa Naga'oo kan yeroo sanatti miseensa Shanee Gumii Adda Bilisummaa Oromoo ture qunnamuudhaan haasofsiisaan ture. Innis obbo Daawud akkan dubbisuuf haala mijeessee haasofne. Obbo Daawudis gama isaatiin mootummaa waliin haasaa eegalan milkoofnaan galuuf fedhii akka qaban naaf mirkaneesse. Abiyyi gaafa wal argan haasaa sirnaan akka hin godhinii fi jila biraa erguuf waadaa akka galee fi sanuma akka eegaa jiran naaf hime. Ani biyyatti galee yeroo muraasa booda Lammaa fi Warqinaan Asmaraa dhaqanii hooggansa Adda Bilisummaa Oromoo waliin mari'atan. Addi Bilisummaa Oromoo akka galuuf walii galuunis miidiyaadhaan labsame. Haaluma kanaan jilli obbo Ibsaa Naga'ootiin durfamu Finfinnee dhufee haala hooggansi hafee itti simatamu irratti qophii gochuu eegalan. Gaafa guyyaan dhihaatu simannaa miidhagsuuf qeerroon alaabaa fannisuu yeroo eegalu murnoonni gurmaa'an hokkara uuman. Inumaatu dargaggoota jala bultii simannaa Finfinnee seenaa turan karaa irratti ajjeesuu fi konkolaataa uummanni simannaaf dhufu dhaabsisanii caccabsuun eegalame. Jeequmsi magaalattii karaa maraan hammaate. Dhiyeenyuma san gareen Gimboot Sabaat gaafa biyya galuu alaabaan isaanii bakka hundatti yeroo fannifamtu kan tuqe waan hin turiniif gochi simannaa Adda Bilisummaa Oromoo danquuf taasifamaa jiru deeggartoota dhaabbatichaa qofa osoo hin taane Oromoo hunda dallansiise. Anis imalan gara Dirree Dhawaa karoorfadhe haqee jeequmsa qabbaneessuu irratti fuulleeffadhe. Warri hokkara kaasuu daandii gara Finfinnee seensisu hunda cufanii qeerroo reebaa turan.
Yeroo kana qeerroowwan godinoota hundarraa gara Finfinnee akka dhufan dhaamsa dabarsuun humni akka dabalamu goone. Qondaalota nageenyaa federaalaa qunnamuun daandii bansiisuu baannaan qeerroon humnaan cabsee seenuuf akka dirqamuun itti hime. Qeerroon magaalaa seenee jeequu danda'aa sodaa jedhu naaf himnaan jaruma kaan dhorgaa malee qeerroon bishaanuu akka hin jiksine itti gaafatamummaa natu fudhataan jedheen. Haaluma kanaan humni raayyaa ittisa biyyaa karaa saaquun qeerroon magaalaa akka seenuu haala mijeesse. Qeerroonis rakkoo tokko osoo hin uumiin dirree masqalaatti wal gahe. Jilli obbo Daawudiin hoogganamu gaafa fulbaana 15 bara 2018 Asmaraarraa ganama sa'aatii 12tti gaha jedhamus barfatee sa'aa 6tti ga'e. Qeerroof qarreen godinoota irraa imala dheeraan dhufan ala bulanii aduu keessa oolanii eegan. Obbo Baqqalaa Garbaa fi Profeesar Isqeel Gabbisaa waliin dhaqnee hamma jilli dhufu akka obsaan eegan jajjabeessine. Sanbooda obbo Daawudii fi jila isa waliin dhufe buufata xiyyaaraa Booleetti simannee dirree masqalaa geessine. Sababa jeequmsaatiin magaalattiin muddama hamaa keessa waan turteef qophii booda jeequmsatu uumamaa sodaa jedhutu ture. Garuu qophiin dheeraa waan tureef uummanni wal jalaa yaa'ee nagaan gale. Galgala san Jeneraal Sa'aaree fi Zainuu Jamaal bilbilanii nagayaan dhumachuu qophichaatti gammachuu qabannaaf himan. Miidiyaattis qeerroo galateeffachuun ibsa kennan. Biyyatti deebi'anii torban tokko booda Abarraa Tolaa haala mijeessee anaa fi Daawud walitti nu fide. Akkuma harka wal fuuneen obbo Daawud garaagarummaa dura qabnu of duubatti dhiifnee gara fuula duraa ce'umsa kana milkeessuu fi qabsoo Oromoo duratti tarkaanfachiisuuf akka hojjennu yaada dhiyeesse. Anis yaada gaarii ta'uu himee fi waliif galle. Ji'a tokkoof walakkaa isaan dursee biyya galee waan hin tureef haala biyyaa fi adeemsa hoggansi Abiy Ahmed irra jiru xiinxala kiyyaa abdii fi shakkii qabu waliin himeef. Obbo Daawudis haasawaa fi walii galtee Asmaraatti lammaafaa waliin irra gahannaaf himee waadaan galamee ammaanuu diigamaa akka jiruu fi kunis rakkoo fiduu akka malu sodaa isaa naaf hire. Rakkoo kana keessaa tokko waraanni bilisummaa Oromoo Eertiraarraa gara biyyaa galee haalli keessa jiran sirrii akka hin taanee fi hoggansi daawwachuuf yaallaanis danqaan akka hin ragahe naaf hime. Dhimma waraana bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa keessa socho'uu gaafannaan san mootummaa waliin mari'atanii galchuuf Asmaraatti akka waliif galan naaf hime. Anis komii obbo Daawud irraa dhaga'e san pirezidaantii Lammaa Jeneraal Biraanuu Juulaa fi yeroo sanatti itti aanaa daayirekteraa waajjira basaasaa biyyattii kan ture Dammallaash Gabra Mikaa'elitti himee saffisaan akka furan waadaa galan. Lammaan akkuma waadaa galee koree waloo mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo irraa walitti babbahe ijaaruu isaanii yeroo muraasa booda naaf hime. Kanas obbo Ibsaa Naga'oo naaf mirkaneesse. Torbanoota muraasa keessatti garuu komiin gama lamaanuu dhagahamuu eegale. Gara adda bilisummaa Oromootiin haalli qabiinsa loltoota Eertiraa irraa galanii akka hammaataa jiru himatan. Akkasumas waajjira gullallee deebisuu fi dabalatee waadaaleen Asmaraatti galaman akka hin guutamiin komatan. Gama mootummaatiin ammoo waraanni adda bilisummaa Oromoo gama lixaatiin caasaa mootummaa diigaa qaamota nageenyaa ajjeesaa fi meeshaa irraa hiikkachaa akka jiru himatan. Kana caalaas akka hin obsine akeekkachiisan. Adaduma bubbuluun atakaaroon mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo hammaataa deeme. Jeequmsi lixa Oromiyaas guyyaarraa lubbuu fi qabeenya uummataa qisaasuu cimse. Gara giddu galeessaattis sochiin mul'achuu eegale. Yeroo kana jaarsonni biyyaa wal gahanii mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo dubbisan. Adda bilisummaa Oromoos sababa waraanni dursee galee haala hin taaneen qabamaniif waraanni bosonatti hafee galuu akka dide himan. Obbo Daawud mataan isaa Oromiyaa lixaa deemee ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kan ta'e Marroo Dirribaa dubbisuus galuu akka dide hime. Kanarraa ka'uun jaarsoliin biyyaa Marroo bira deemanii amansiisuuf gara Wallaggaa qajeelan. Garuu maanguddoonni kun akka hin milkoofneef shirri ganamumaan itti xaxamuu eegale. Akkuma isaan Naqamtee gahaniin osoo isaan waraana bilisummaa Oromoo hin argin akka waan miidhaan irra ga'eetti qaamoleen mootummaa oduu afarsuu eegalan. Deeggartoonni adda bilisummaa Oromoos akka waan jaarsoliin ergamtoota mootummaa shiraan deemaa jiran tahaniitti itti duuluun bakka garaagaraatti karaatti dhaabsisuun imala isaanii gufachiisuu yaalan. Sodaa kanaan jaarsota ergaman keessaa hammi tokko of duuba deebi'an. Kanneen hafan Aadde Makkiyyaa Maammiyyoo fi obbo Hayilee Gabreen durfaman amna rakkisaa booda Marroo bira gahanii dubbisan. Achii deebi'anii Marroon nagaaf fedhii akka qabu garuu ammoo haaldureewwan akka kaa'ee mootummaa fi adda bilisummaa Oromootti himan. Mootummaa fi adda bilisummaa Oromoos mari'atanii dafanii akka xumuran waadaa galan. Garuu wanti qabatamaan mul'atu dhabame. Warri mootummaa haaldureewwan Marroon dhiyeesseef deebii kennuuf waadaa galanis qabatamaan mul'isuutti harkifatan.
Hooggansi adda bilisummaa Oromoo Finfinnee jirus afaaniin waraanni akka galu fedhii qabaachuu isaanii dubbatanis hojiin garuu tarkaanfilee faallaasanii fudhachaa turan. Afgaaffii miidiyaa tokko irratti godhaniin obbo Daawud dhimma waraana hiikachiisuu dhabuu gaafatamanii eenyutu hiikata eenyutu ammoo hiikachiisaa jechuun dubbachuun isaa mootummaa hedduu dallansiise. Ololli gama qondaalotaa fi dabballoota mootummaas ni cime. Maqaa adda bilisummaa Oromoo jedhu dhiisuun jecha shanee jedhu fayyadamuun abaarsa walirraa hin cinneen duulli itti fufe. Keessattuu Addisuu Araggaa, Taayyee Danda'aa fi Milkeessaa Miidhagaa qabaan dadhabde. Deeggartoonni adda bilisummaa Oromoos gabaajee ATM Addisuu, Taayyee fi Milkeessaa jedhu itti dhoobuun jara waliin atakaaroo hammeessan. Yaaliin dubbii qabbaneessanii araara buusuuf godhamaa tures qaqal'ate. Jeequmsi lixa Oromiyaas babal'ate, guyyaarraa namni ajjeefamuun hammaate. Walwaraansa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo dabalatee walitti bu'iinsi daangaa Beenishaangul Gumuz waliin dhohee uummanni hedduun buqqa'e. Rakkoon amma achaa dhufnaan haala qabatamaa Wallaggaa jiru qaamaan dhaqne ilaaluuf gara Wallaggaa imaluuf murteessine. Yeroo yaada kana anaa fi Baqqalaa Garbaa kaafnu namoota hedduutu nu waliin deemuuf waadaa galee ture. Garuu gaafa guyyaan deemsaa ga'u eegdota keenyaa fi dargaggoota malee namoota biraa of biraa dhabne. Nutis akka hin deemneef gorsaa fi akeekkachiisa hedduutu nu gahaa ture. Qondaalli mootummaa tokko bilbilee namoota shaneen ajjeesuuf karoorfatte ijoo keessaa shanaffaa gubbaa jirtaa naan jedhe. Anis hagan tokkoffaatti ol siquu deemeetuman rakkoo uummata sanii ilaalaa jedheen qoosaa fakkeessee ejjennoo koo itti hime. Haala kanaan Finfinnee irraa kaanee Naqamtee geenyee bulle. Galgala sana deeggartoonni mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo mariin nuti uummata waliin godhuuf yaadne akka hin milkoofneef hedduu carraaqaa akka jiran dhageenye. Nu doorsisuun uummata akka hin dubbifne nu ugguruuf yaaliin garaagaraa itti fufe. Namoonni nu ajjeesuuf qophaa'an waan jiraniif walgahii akka hin goone gorfamne. Barii isaa yeroo kaanus shira akka nuti uummata hin dubbifne godhamaa jiru qabatamaan agarre. Gareen tokko akka waan nuti istaadiyeemiitti dubbachuu hedduu fakkeessee uummata yaame. Gareen biraa ammoo galma magaalattiitti yaame. Haala kanaan uummata adda facaasuu bira darbanii jeequmsi akka uumamu waan yaadan fakkaata ture. Isaan humna uummataa adda qoodanis nuti bakka lachuu dhaquuf murteessine. Istaadiyeemiitti gorree dargaggoota achitti wal gahan erga dubbifnee booda gara galmaa qajeelle. Galmatti yoo dhihaannu uummanni baay'atee wal dhiibuun hammaatee sakatta'uun waan dadhabameef sakattaa malee seenamee galmi akka guute naaf himame. Ajajaan poolisii bakka san jiru nageenya keenyaaf amansiisaa akka hin taanee fi osoo seenuu baannee akka wayyu nu gorse. Poolisiinis itti gaafatamummaa akka hin fudhanne nuuf hime. Yeroo kana Baqqalaan natti garagalee yoo na laalu seenuuf akka murteesse galeef umriin kee meeqaa naan jedhe. 33 jedheen. Ilmaan meeqa qabdaa naan jedhe. Tokkoon jedheen deebiseef. Ani waggaa 60 nyaadheera, ilmaanis 4 gahadheera. Ani duus hoomaa miti kasaaraan keetii jedhee qoosee konkolaataa keessaa wal qabannee buune. Uummataan wal dhiibaa galma seennee waltajjii yaamne. Nu waliin bulchiinsa godinaa fi magaalaa barbaannee finneetu taa'ee ture. Galmi guutee namni dhaabbataa jira. Haasaa baniinsaa gaggabaabaa goonee uummanni rakkoo jiru irratti yaada isaa akka nuuf qoodu carraa kennineef. Hirmaattonni dabareen harka baasaa dubbatan. Dargaggoonni deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo yookiin adda bilisummaa Oromoo ta'an akka wal jaaranii dhufanis ifa ture. Yaadni ka'u hedduun yaada nageenyaa nuti lallabnu kan mormuu fi waraana bilisummaa Oromoo kan faarsu ture. Maanguddoonni fuuldura taa'aa turan dubbachuurraa waan of qusatan fakkaata ture. Carraa hamma nama harka baasee maraaf kennine. Waan fedhanii fi yeroo hamma barbaadan fudhatanii akka dubbatan hayyamne. Tooftaan kun uummanni haara isaa ofirraa akka baasu godhe. Erga namoonni hedduun dubbatanii booda deebii kennuuf murteessine. Gaaffilee dhiyaatan irratti asaasiin erga mari'annee booda addaan hirannee deebii kennuutti seenne. Baqqalaan xiqqoo gara mootummaa goree akka gorsu, anammoo gara waraana bilisummaa Oromoo goree mootummaa irratti dhiibbaa bifa godhuun akka dubbannu waliif galle. Haaluma kanaan Baqqalaan hamma filannoon gahutti mootummaa OPDOf akka obsi godhamuuf uummatatti waywaate. Anammoo uummannis ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo dhugaa akka qabanii fi mootummaa fi addi bilisummaa Oromoo saffisaan furmaata akka godhaniin dhaame. Walgahii sanarratti waan nama kofalchiisu hedduutu ture. Yeroo Baqqalaan adaraa waaqaa jarri OPDO kunis obbolaa keenyaa haa obsinuuf jedhu uummata keessaa namni tokko dubbii waaqaa osoo barbaannee waldaa dhaqna ture. As kan dhufne furmaata siyaasaa isinirraa barbaadaa fi dhimma waaqaa dhiisaa furmaata siyaasaa nuuf himaa jedhe. Manni guutuun ni kolfe. Namoota gameeyyii fuuldura taa'an keessaa tokko yeroo hedduu harka baasee carraa hin arganne. Boodarra ani argee carraa kenneef.
Innis OPDO'n xeeriidha, xeeriin muran malee hin fayyitu, OPDO mancaasuu malee fayyisuuf hin xaarinaa jedhee dallansuun dubbate. Namni sun hayyuu Dr. Filee jedhamu kan waggoota dheeraaf OPDO'n sibiilaan miila hiitee dararaa turte akka ta'e booda Baqqalaan naaf hime. Tibba nuti Naqamtee dhaqne san sababa walitti bu'iinsa daangaa Beenishaangul Gumuzitti mudaterraa kan ka'e uummanni hedduun buqqa'ee bakka Ukkee jedhamu qubatee akka jiru waan dhageenyeef nutis garas qajeelle. Magaalaa Naqamtee irraa haga kiiloomeetira 30 fagaattee argamti. Achittis uummata Harargeedhaa waggoota hedduu dura achi qubatan agarree dubbifne. Rakkoon buqqaatotaa kun hamaa ta'uu hubannee dhimmicha irratti xiyyeeffachuuf murteessine. Yeroo Ukkeerraa deebinu sa'aan saafaa ta'ee waan tureef gara Gimbii deemuun sodaachisaadha jedhame. Gaara Abbaa Seenaa kan Naqamtee fi Gimbii gidduu jiru galgala dhiisii guyyaa deemuunuu akka sodaachisu nutti himame. Nuti garuu deemnee Gimbii bullee ganama uummata dubbisuuf murteessine. Yeroo kana raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin eegumsa nuuf godhaa ture nu waliin deemuu akka hin dandeenye nuuf himan. Ta'us nuti murtii deemuutti ciccinee waaree booda toora sa'aa 11 Naqamtee baanee gara Gimbii qajeelle. Laga dhidheessaa yeroo geenyu gara riizoortii achi jiru gorree irbaata nyaannee laga seennee dhiqanne. Riizoortiin ajaa'ibaa iddoo jannata fakkaatu sanitti ijaarame sababii jeequmsaaf onee arguun rakkoon nageenyaa dinagdee irratti dhiibbaa hammamii akka geessisaa jiru kan akeeku ture. Irbaata nyaannee yeroo kaanu sa'a 2 darbee ture. Osuma amma balaa sodaatame sanii walitti baana jennee ofirratti caqasnuu dabarre. Wanti agarre dubartootaa fi daa'imman sodaa malee bakka oolanii galuuf miilaan deeman qofa ture. Daandiin gaara Abbaa Seenaa keessa qaxxaamuru sun waanuma jannata keessa siin darbu fakkaata. Bosonni maangoon guutame dukkana keessa nama ula. Wanta gaafas na gaddisiise keessaa tokko juusiin yookiin cuunfaan maangoo nuti Naqamtee bitannee dhugaa deemnu biyya Arabaatti kan oomishame ture. Nuti garuu maangoo gaafa gahee bilchaate lafatti jigeeshamee badu keessa qaxxaamuraa turre. Lafa juusii maangoo biyya alaatti erguu dandeessu keessa kan alaa galee dhugaa deemuun qabeenya Rabbi nuuf kenne fayyadamuu dadhabuu keenyaaf kan nama qaanessu ture. Gimbii yeroo geenyu magaalattiin cal jettee turte. Ifaan hin jiru. Namni daandiirra socho'u hin mul'atu. Hoteela nuti qabanne lammiileen biyya alaa muraasnii fi gurbaa injineraa ogeessa albuudaa dhalataa naannawa sanii ta'e tokko qofatu ture. Gurbaan sun dhufee nu affeere. Maqaan isaa Gammachiis akka ta'e waan nuuf hime natti fakkaata. Namni daldalaa ta'ee fi galii wayyaa qabu hundi magaalattii gallakkisee akka deeme nuuf hime. Inni garuu Finfinnee akka jiraatuu fi lammiilee Jaappaaniif kanneen biroo qabatee albuuda baasuuf qorannoo irra akka jiru nuuf hime. Kan namni hundi dhiisee baqatee inni maaliif akka dhufe yoon gaafadhu uummata kana nuti warri barannee fi qabeenya horanne hundi biraa dheessine taanaan abdii kutata abdiitti horuufan as jira naan jedhe. Gurbaan sun yeroo gabaabaa booda lammiilee biyya alaa waliin konkolaataa tokkoon osoo imalaa jiranuu ajjeefaman. Hayyuun tokkichi uummata koo gatee hin baqadhu jedhe bifa saniin ajjeefamuun jeequmsi naannawa sanii rakkoo hamaa as deemaa jiruuf agarsiistuu ture. Ganama bulchitoota mootummaa barbaaduu eegalle. Hooggantoonni godina Wallagga Lixaa erga dheessanii Finfinnee galanii akka bubbulan dhageenye. Kantiibaa magaalattii gaafannaan nama beeku dhabne. Ji'oota 3 darban keessatti kantiibaan 3 muudamuu fi hunduu guyyoota muraasa keessatti doorsisa irra gahuun gatee baduu dhageenye. Boodarra kantiibaa jidduma san ramadame nama beeku argannee qunnamne walgahii uummataa akka nu waliin hirmaatu affeerre. Yeroo galma geenyu uummanni walgahee nu eegaa ture. Uummatarraa yaada fudhachaa osoo jirru kantiibaan sun gurratti na hasaasuun dargaggeessa 100 galma guutee agartu kana keessa kan hojii qabu nama 20 hin gahu. Rakkoon siyaasaa kun saffisaan hiikamee carraan hojii uumamuu baannaan dargaggeessi kun qawwee fudhatee bosona galuu malee fala biraa hin qabu naan jedhe. Waanuma inni raagetu ta'e. Gimbiirraa Najjootti qajeelle. Najjoos yeroo geenyu uummanni walgahee nu eegaa ture. Biyya dhaloota Baqqalaa Garbaa fi bakka inni dura itti barsiisaa ture waan ta'eef hiriyootaa fi firoota isaa dabalatee namoota hedduutu ture. Nus uummata waa'ee barbaachisummaa nagaa itti himne komii isaanii dhaggeeffannee gara hoteelaa galle. Hoteelatti jaarsoliin dhufanii irbaata nu affeeranii bakka dargaggeeyyii fi waraabbiin miidiyaa hin jirretti nu waliin haasa'an. Magaalattiitti bulchiinsi mootummaa jigee akka jiruu fi seer-dhablummaan rakkoo hamaa akka ta'e deddeebi'anii himatan. Waldhabdeen siyaasaa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti dhalate dafee furamee ijoolleen bosonaa akka galtuu fi sirni bulchiinsaas deebi'ee akka gad dhaabbatu uummataa fi hoggansa adda bilisummaa Oromootti akka himnu
nutti dhaaman. Nuti achi gahuun dura raayyaa ittisa biyyaa magaalattii qubaterra haleellaan ga'ee raayyaanis dhukaasa banuun dargaggoota ajjeesee ture. Raayyaan magaalaa walakkaa waan qubateef dhukaasa godhameen namoonni nagahaa miidhamuun komii jaarsotaa keessaa tokko ture. Komii kana fuunee ajajaa raayyaa ittisa biyyaa naannawa sanii dubbifne. Isaanis nagaa uummataa eegsisuuf achi akka jiranii fi ijoollee bosona jirtuyyuu tuquu akka hin barbaannee fi kaampii magaalattii keessaas akka bahan waadaa galan. Qondaalonni raayyaa ittisa biyyaa sunis akkuma jaarsolii biyyaa hoggansi mootummaa fi mormitootaas saffisaan wal dhabdee siyaasaa akka furaniif walitti bu'iinsa jiru akka dhaabsisan nutti dhaaman. Najjoo irraa gara Dambidolloo qajeelle. Gullisootti mana maatii qeerroo nu waliin deemaa jiru tokkotti gorree ciree nyaanne. Osoo achi jirru ilma warra manaatiif bilbilamee doorsifame. Nu keessummeessuu isaaniitiif itti dhaadatan. Maatiin garuu cichanii nu keessummeessan. Ciree booda ummata daandii irratti wal gahee dubbifne. Gullisoon bakkoota qabsoon qeerroo jalqabaa itti godhamaa turee fi aarsaa guddaan itti kaffalamedha. Seenaa san wal yaadachiifnee galateeffannee gara Dambidoollootti qajeelle. Dambidolloo yeroo geenyu magaalaan seena qabeettiin sun oontee nu eegde. Jiraattota magaalattii sodaatu ijarraa dubbifama. Uummata istaadiyeemiitti wal gahee dubbifne. Galmattis marii waliin goone. Warri aanaalee irraa dhufe dallansuu hedduun dubbatu turan. Waraana bilisummaa Oromoo galchuu dhuftan. Waraanni bilisummaa Oromoo hin galuu isinumaanuu itti makamaa warra jedhu hedduutu ture. Mootummaan garuu kophaatti nu baasuun akkuma magaalota Najjoo fi Gimbii araarri bu'ee lolli osoo dhaabbatee wayyaa jedhanii nutti dhaaman. Dambidolloo booda Mandiitti qajeelle. Yeroo geenyu seensa Mandiitti daandiin muka jigfameen cufamee nu eege. Poolisiin nu simachuuf dhufe banuu sodaatee bira dhaabbataa ture. Nuti konkolaataarraa buunee ofumaaf jirma mukaa fi dhagaa of jalaa kaasuu eegallaan poolisiiwwan fi dargaggoonni walitti gaareffataa turan dhufanii nu gargaaranii daandii saaqnee dabarre. Poolisiin tokko qeerroon waanuma ati kaleessa barsiifte sitti garagalchitee jedhee qoose. Uummata Mandii waliin marii bal'aa goone. Jaarsotaa fi abbootii amantiis kophaatti dubbifne. Jaarsi tokko waan jedhan keessaa kaniin yaadadhu. Jawaar maaloo bosonni nu bira qofa jira, godina Oromiyaa biraa hin jiru, maaliif lolli nu biratti qofa ta'a jechuun dheekkamsaan dubbatan. Lolamus akkuma gaafa qeerroo san guutuu Oromiyaa wal faana loluudha. Lolli kan dhaabbatu taanaanis wal faana dhaabbatuu qabaa yaada jedhu dabarfatan. Marii Mandiitti goone irratti komii guddaan waa'ee walitti bu'iinsa daangaa Benishaangul Gumuz waliin tureen balaa ga'ee irratti kan fuulleeffate ture. Sababa walitti bu'iinsaatiin daandiin guddichi Finfinneerraa Asoosaa geessu erga adda citee ji'oota hedduu akka lakkoofsisee nuuf himan. Sababa kanaan uummanni Mandii gara Asoosaa darbuu hin danda'an ture. Gumuzoonnis Asoosaa ka'anii godina isaanii Kamashii jedhamu dhaquuf Mandii keessaan darbuu waan qabaniif sababa walitti bu'iinsaatiin Kamashiin naannicha irraa addaan kutamtee akka jirtu hubanne. Yeroo manaa kaanuu Mandii bira darbuuf karoora hin qabnu ture. Garuu ammoo rakkoo hamaa walitti bu'iinsa daangaa irraa dhageenye san hawaasa Benishaangul Gumuzis mari'achiifne rakkoo jiruuf fala itti barbaaduuf gara Asoosaa darbuuf murteessine. Laga Daabbus qaxxaamurree gara Asoosaa yoo qajeellu daandiin ona ture. Konkolaataan keenya tokko gommaan laaffattee gidduutti dhaabbannee waan turreef uummanni baadiyyaa daandiitti gadi yaa'ee nu daawwataa ture. Garuu ammoo nutti siqanii nun dubbisan. Kunis wal sodaan hamaan akka jiru ragaa dabalataa nuuf ta'e. Sodaa nageenyaa jirurraa kan ka'e humni nageenyaa naannichaa haga daangaa dhufee poolisii Oromiyaa harkaa fuudhee Asoosaa nu geesse. Asoosaa akkuma geenyeen gara waajjira pirezidaantii naannichaa deemnee dhimma dhufneef itti himne. Rakkoon daangaa uummattoota naannawaa lamaanii hedduu akka miidhe kan hubanne ta'uu fi yaada gara Benishaangul Gumuz jirus dhaggeeffannee gara Finfinneetti deebinee qaamonni dhimmi ilaallatu akka furaniif dhiibbaa gochuu akka feenu ibsineef. Isaanis rakkoo hamaa keessa jiraachuu amananii nutis dhimmichaaf xiyyeeffannoo kennuu keenyaaf nu galateeffatan. Borumtaasaa uummata walitti nuuf qabuufis waadaa nuuf galan. Galgala san namni hoteelatti nu dubbisu cufti afaan Oromoo dubbata ture. An hundi isaanii Oromoon se'e. Booda garuu namni magaalaa Asoosaa irra caalaan afaan Oromoo akka dubbatuu fi warri nu dubbisaa ture Oromoo qofa osoo hin taane saboota akka Bartaa, Shinaashaa, Gumuzii fi Koomoofaa ta'uu nuuf himan. Marii galmatti qophaa'eef saboota magaalattii keessa jiraatan hundarraa walitti yaamaman. Asoosaa uummanni garee lamaa akka jiraatu hubanne.
tokko saboota durumaan naannicha jiraatu kan akka Bartaa, Gumuz, Shinaashaa fi Koomoo fa'aa yoo ta'an, kan lammataa ammoo kanneen naannolee biyyattii gara biraa irraa godaananii achi jiraatan kanneen akka Oromoo, Amaaraa fi Tigreeti. Qoqqoodama hawaasaa magaalaa san ture kan naannawa biraatiin adda kan godhu halluu bifa namaa irratti hundaa'uu isaati. Warra biyyaatiin gurraachota jedhuun, warra naannawa biraatii dhufe ammoo diimaa jedhuun. Marii uummata waliin goone irratti qoqqoodama halluu bifaa kanaan ji'oota muraasa dura jeequmsi ka'ee namni hedduun akka miidhame dhageenye. Keessattuu warri bakka biraatii dhaqe halluu warra biyyaarra waan diimatuuf tuffii agarsiisan waan hubanneef ilaalchi akkasii qaanii guddaa akka ta'e waltajjii masan irratti himne. Walgayicha booda hooggantoota naannichaa waliin haala jiru irratti mari'anne. Godinni Kamashii ji'oota 8 oliif magaalaa Asoosaa fi kanneen biraa irraa adda citu kun kan eegale hooggansi godinichaa Najjootti walgayii hirmaatanii osoo galuuf deemaa jiranii ajjeefamuurraa kan ka'e jedhan. Nutis uummanni sun adda citee rakkoo keessa jiru arguu barbaannaa waliin haa deemnu jenneen. Isaanis dhalataa godinichaa nama ta'ee fi ittaanaa pirezidaantii naannichaa nuuf ramadan. Borumtaa garuu yeroo deemsaaf kaanuu achi buuteen isaa dhabame. Asoosaarraa osoo hin bayin walgayii mana marii federeeshiniitti godhamuuf qondaalonni Finfinnee irraa dhufanii waan turaniif namoota akka Keeriyaa Ibraahim hooggantuu mana marii federeeshinii, Nugusuu Xilaahuun dubbii himaa muummicha ministeeraa arganne rakkoon lixa biyyattii xiyyeeffannaa argatee furamuu akka qabu itti dhaamne. Gaafa Finfinneetti deebinu obbo Lammaa Magarsaa fi qondaalota naannichaa biroo raayyaa ittisa biyyaa irraa Jeneraal Biraanuu akkasumas adda bilisummaa Oromoo irraa obbo Daawudii fi namoonni biroon bakka jiranitti gabaasa fuula 27 gahu qindeessinee dhiyeessine. Gabaasa san keessatti sababa walitti bu'iinsa adda bilisummaa Oromoo yookiin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduu jiruu fi rakkoolee armaan gadii akka hubanne itti himne. Isaanis seer-dhabdummaan uumamee akka jiru, hawaasa gidduutti wal amantaan haphataa jiraachuu, kun ammoo walitti bu'iinsaaf hiree banuu isaa, hariiroon saboota ollaa gara jibba hamaatti guddachaa jiraachuu fi ilaalchi farra Oromoo akka babal'atu taasisamaa jiraachuu, daandiin cufamee sochiin dinagdee gufachuun hariiroo hawaasummaa adda kutaa jiraachuu, gargaarsi namoomaa gahuu dhabuun keessattuu Kamashii keessatti gaaga'ama lubbuu namaaf saaxilee jiraachuu, raayyaan ittisaa dhiibbaa guddaa jala jiraachuu, haleelamuusaa ofirraa deebisuu dadhabuusaa, haala kanaan itti fufnaan gara finciluutti deemuu akka malu, poolisiin humnas hamilees akka hin qabne, hidhannoo gahaa akka hin qabne, kun ammoo yakka magaalaa keessaas ta'e haleellaa daangaa irraa akka hin ittisne taasisee jiraachuu, caasaan bulchiinsa gara gadii diigamuusaa, qondaalonni baay'een baqatanii baduu isaanii, kan jiranis sodaa hamaa keessa jiraachuu, lamsha'uun bulchiinsaa kun dafee sirrachuu baannaan gara diigamiinsa mootummaatti geessaa jiraachuu, walitti bu'iinsi kun saffisaan dhaabbachuu baannaan jeequmsi to'annoof rakkisuu fi wal waraansi ni uumamaa jechuun dhiyeessine. Rakkooleen kun furamuu baannaan qaamota dhimmi ilaalu maraaf jechuunis adda bilisummaa Oromoo, mootummaa fi uummataaf balaa akka ta'e himne. Adda bilisummaa Oromoof hokkarri geggeeffamaa jiru kun maqaa xureessuun adeemsa keessas paartii karaa nagaa ta'ee itti fufuuf ni rakkisaa jenne. Mootummaaf ammoo seer-dhabdummaan kun itti fufnaan ce'umsa godhamu gufachiisuu bira darbee gara wal waraansaa fi dhawaataanis jigiinsa biyyaa fiduu danda'a jechuun akeekkachiifne. Uummataaf ammoo abdii bilisummaa aarsaa guddaan argate dukkaneessuu qofa osoo hin taane kufaatii dinagdee fi dhumaatii guddaaf saaxiluu danda'a jenne. Uummata Oromoof tuffatamuu, jibbamuu fi qabsoon isaa duubatti deebi'uu mudachuuf akka deemu itti daballe. Olola Oromoon walis biyyas bulchuu hin danda'u jedhu san dhugoomsuun kufaatii hamilee waloo haaraaf akka saaxiluu danda'u hubachiisuu yaalle. Akka furmaataattis tarkaanfileen armaan gadii hojiitti akka hiikaman eerre. Mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo dabballoota isaanii olola afarsuu irraa haa ugguran. Adda bilisummaa Oromoo saffisaan waajjiroota banatee qondaalota ifatti ramaduun warreen maqaa isaatiin uummata jeeqan ofirraa akka fageessu, bulchiinsi mootummoota naannolee Oromiyaa fi Benishaangul Gumuz waliin qindoomuun daandii haa bansiisan, buqqaatonni bakkatti haa deebi'anii, daldaltoonni sababa hojiin dhaabbateef liqaa kaffaluu waan hin dandeenyeef mootummaan baankilee waliin mari'atanii fala haa barbaadu, daangaa kabachiisuu fi yakka magaalaa keessaa to'achuuf humna hidhannoo poolisii Oromiyaa cimsuu, waraanni bilisummaa Oromoo saffisaan bosonaa haa ba'u. Kana gochuuf ammoo rakkoo mootummaa amanuu dhabuu waan qabaniif tarkaanfiin wal amantaa uumuuf dandeessisan hojiitti haa hiikaman. Gaaffii fi komii waraanni bilisummaa Oromoo qabu dhaggeeffatanii dubbii nagaan furuuf
koreen waloo qaamota dhimmi ilaallatu mootummaa naannoo Oromiyaa, Adda Bilisummaa Oromoo, raayyaa ittisa biyyaa fi hayyoota irraa haa ijaaramuu fi kanneen kana fakkaatan keessatti argamu. Gabaasa nageenyaa irratti marii bal'aan erga taasifameen booda qabxiileen fooyya'uu qaban fooyyeffamanii kan itti dabalamuu qabanis itti dabalaman. Yaada uummataa gabaasa keessatti dhiyaatee fi marii irratti ka'an saffisaan raawwachiisuuf Pirezidaantii Lammaa fi Obbo Daawud itti gaafatamummaan akka hojjetan yoo danda'ame gara lixa Oromiyaa waliin deemanii uummata mari'achiisanii akka tasgabbeessan walii galamee addaan baane. Gabaasa kana kan galchine Sadaasa 21 bara 2018 ture. Qaamonni lamaan akkaataa waadaa galaniin hojiitti hin deemne. Inumaatu ololaan wal qoccoluun daranuu hammaate. Jeequmsi duraan Wallagga qofatti daangeffame babal'atee gara Shawaatti cehe. Waywaannaan uummataas jabaate.